Eshi kabajamootaa fi jaallatamoota hordoftoota meetii chaanaal akkasumas barattoota wangeelli bu'uuraa qubee afaan Oromoof waldaa ijoollee Waaqayyoo jalatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaan Waaqayyo Waaqata jiraata siniif haa baay'atu baga nagaa keessan taatan barumsi akkam maal fakkaata jajjabaachaa jirtu jabaadhaa sirriitti baradhaa hordofaa barumsi yoo baratamee wanti nama miidhuun jiru nama fayyada nama gargaara malee jechuudha. Egaa akkasuma immoo warri reefu dhuftanii subscribe gochaa jirtan welcome baga nagaan dhuftan. Warri viidiyoo kana daawwattanis immoo like fi share gochuudhaan namoota qubee afaan Oromoo barachuu barbaadan biraan ga'a. Sababni isaas obboloonni baay'een isaanii biyya ambaa kana keessa kan jiran yeroo biyya isaanii jiran sababa adda addaarraan kan ka'e osoo mana barumsaa hin galiin osoo hin baratiin gara biyya ambaa kana kan dhufan jiru. Akkasumas sababii magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa turaniif qubee afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu kan hin dandeenye garuu Amaariffa kan danda'an afaan dubbatan immoo Oromoodha. Amma garuu Oromiffa barachuu kan barbaadan baay'ee isaanii jiru. Kanaaf isaan biraan ga'uun immoo dirqama keessanidha jechuudha. Egaa ani hangam beekuun barsiisaa sin immoo like fi share gootanii namoota fedhii barumsa kana biraan barbaadan biraan ga'uuf akka dandeessan egaa abdii isinirraa qabaa. Walumaan wal guddifnaa waan beeknu waliif qoonnaa baay'ee hawwii barumsaa akka qaban waan argeefan kana barsiisuu jalqabee jechuudha. Kanaaf egaa akkasumas immoo warri qubee afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu dandeessan ana irra caala immoo beekumsa qubee afaan Oromoo warri qabdan yaada naaf qabdan koomentii barreessuu dandeessu. Gorsa naaf qabdanis koomentii barreessuu dandeessu. Waan andi goggoree waan sirreessuu danda'us natti himuu qabdu. Egaa wal gorsaa wal barsiisaa yoo deemne bareedaadha jechuudha. Anis gorsaa fi yaada keessa fudhachuudhaaf qophiidha jechuudha. Innaa kana fakkaataa amma garuu barumsa keenya osoo hin darbiin guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa qubee afaan Oromoo walumaa galatti waa'ee isaanii bal'inaan ibseen jira. Qubee dachaa, qubee dubbachiiftuu shanan, qubee gurguddaa, qubee xixiqqaa dimshaa kasaa isinitti himeen ture jechuudha. Guyyaa kaleessaa garuu isaan dura dimshaa isinitti hime sana qoqqoodee isinitti himaa isiniin jedheen ture. Guyyaa kaleessaa qubee gurguddaa xixiqqaa fi qubee dhiifamaa qubee afaan Oromoo qubee gurguddaasaa fi qubee xixiqqaasaa waliin ilaallee turre. Amma kan argaa jirtan kun immoo qubee shanan dubbachiiftuu jedhamu yookiis immoo qubee afaan Oromoo qubee dubbachiiftuu warra ta'anidha jechuudha. Egaa dubbifamaanii 21 jenneerraa dubbachiiftuun 5 jenneerraa akkasuma qubee dachaa 7 immoo jiru. Walii galatti meeqa dhufu? Qubee 33 dhufu. Qubee 33 keessaa garuu qubee 5 ergifatamaniiru. Qubee dachaa keessaa qubee 2, qubee 26 jiran keessaa immoo qubee 3tu ergifatame. Sababni ergifatameefis afaan sana akkuma jarri dubbatanitti akka dubbannuuf ergifatame. Fakkeenyaaf qubee paadhaan poolisii jechuuf nu gargaara. Oromoon garuu poolisii jechuullee hin danda'a jedhee fakkeenya isinii fudhee dubbadhee ture jechuudha. Egaa qubee isaan kan argaa waliin ilaalle amma immoo qubee dubbachiiftuu waliin ilaalla jechuudha. Dubbachiiftuunis qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa qabu. Warri qalama gurraachaan barreeffaman kun qubee gurguddaadha. Warri qalama diimaan barreeffaman immoo qubee xixiqqaadha. Egaa dubbifamaan 21 sagalee mataa isaa hin qabu. Dubbachiiftuun garuu sagalee mataa ishii qabdi. Dubbifamaatti maxxantee dubbifamaan sagalee akka godhatu ergaa akka dabarsu gochuu dandeessi. Kophaa ishees sagalee kennuu yookiis ergaa dabarfachuu hin dandeessi. Eenyu qubee dubbachiiftuun kuni jechuudha. Dubbifamaan garuu sagalee mataasaa hin qabu. Dubbifamaan qofti ergaas dabarsuu hin danda'u. Dubbachiiftuun malee jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuu 5 qaba. Isaanis eenyufaa
akkataan waliin ilaalla. Gaafan dubbisu na ilaala. A, E, I, O, U. Isaan kun qubee gurguddaan warra barreeffamanidha. Abaa caladhuma dheengadda barachaa turre, kaleessa barachaa turre keessaa ba'e. Warruma kaleessaa fi warruma dheengaddaa keessaa ba'an jechuudha. Warri qalama diimaan barreeffame kun immoo qubee xixiqqaasaati, xixinnaasaa jechuudha. A, E, I, O, U. Asittiin ishee kana isinitti himee jira. Bilbila keessan irratti hin argamtu baay'ee ishiin kuni. Kanatu argama waan ta'eef kanas baroo akka qabdan asumaan xiyyeeffadha. Namni baay'een akkatti barreessa. Amma asitti kanaan bartanii gaafa biyya galtanii immoo barreeffama namaa gaafa agartanii maa inni kun immoo jechuu akka hin dandeenyeefan jechuudha. Kanaaf haala kanaan hordofaa, qalbeeffadhaa, xiyyeeffadhaa, dubbisaa isiniin jedha. Egaa kana fakkaata barumsi keenya amma kana booda immoo qubee dachaadha walitti deebina waan ta'eef kanatti fuuftanii qubee dachaa ilaaltu. Garuu waa'ee sagalee kana ganaatti fuufnee baranna waan ta'eef itti dhufnaa sirriitti qabadhaa. Dubbachiiftuudhaan jechi tokko laafachuus dheerachuu fi gabaabbachuu murteessa. Laafachuu fi jabaachuu kan ibsu immoo dubbifamaa irratti hundaa'eeti. Inni kun gosoota jechuutaati. Ganaa waliin ilaalla waan ta'eef sirriitti qayyabadhaa, jabaadhaa, hordofaa, turtii gaarii qubee dachaa wajjin walitti deebina. Nagaatti.